raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Jaarraa 19ffaa irratti afaan qawweetiin kan ijaaramte Impaayerri Itoophiyaa akkuma uummata nagaa nyaachaa dhiiga qulqulloota irratti dharaan gadi dhaabbattee har'alleen uummataaf nagaa kennuu hin dandeenye. Sirni Impaayeratti bu'uura hundeeffama ishiirraa rakkoodhaan ijaaramuu ishiitiin rakkoodhuma guduunfattee sirna dhufaa darbaatti rakkoo biraa dhaltee furii walitti dabarsaas geesse. Mootummaan yookiin mootiin biyyattii bulchaa yoona as ga'es dabaree isaa eeggatee aangotti wayita ol ba'uu daran rakkoo hammeechaa dabalaa fi ammayyeessaa jiraachuu isaatu ifatti mul'achaa jira. Impaayerattiin eega dhaabbattee kaaftee uummattoota humnaan gabroonfatteef kan fiddee guddinaa fi jijjiirama gaarii karaa nagaa kan barnootaa, siyaasaa, diinagdee fi teeknooloojii ammayyaa osoo hin taane waraana gadadoo, doofummaa, beela, dhukkubaa fi cunqursaa ilmaan namaati. Warri sirna nafxanyaa kan Impaayerattiin ittiin ijaaramtee fidee dhufe garuu isin qaroomsinee qaroomina haaraa isiniif finnee akka itti uffata uffattan, akka itti nyaata nyaattanii fi akka itti waaqa kadhattanuu nutu isin barsiise jedhanii afaan isaanii kan muka dalgaan qabne saniin yoo uummatatti baacantu mul'ata. Garuu dubbii faallaa waan isaan jedhan kanaati. Sirni isaaf fidanii dhufan kan eenyummaa ganamaa, aadaa, afaan, seenaa fi duudhaa uummattoonni qaban harkaa gatee kan ofii humnaan kan itti fe'u, qabeenya kan jalaa saamuu, qeerraa abbaa lafaa buqqisee ofii qubattoota bakka biraatti fidee kan irra qubachiisu, olaantummaa fi gadaantummaa ilmaan namaa haalan kan lallabaa deemu ture. Ilma namaa kan tuffatu naatoo tokkolleen kan namaaf hin qabne akka bineensatti nama ajjeesee kan ittiin geeraruu fi dhaadatu ta'uudha. Dhugaan seenaa isaarraa mul'atu. Har'as taanaan barsiifanni warri kaleechaa godhaa turan sun
Ilmaan isaanittis darbee gochi isaanii fokkataan sun irra deebiin lafattis mul'ataa jira. Hooggantoonni impaayiratti durirraa hanga har'aatti gaggeechaa jiran miidhamni uummataa, beelaa fi dheebuun uummataa, buqqaatii fi dhumaatiin uummata nagaa isaaniif homaa miti. Gaaffii naqaa aangoo isaanii raasuu itti dhiyaannan garuu deebiin isaan kennan hammeenya keessa deebiin qabne ta'uutu seenaa isaanii wajjin haalan ka'a. Ammas wanni mul'achaa jiru sanirraa addaa miti. Durirraa kaasee hanga ammaatti adeemsa uummata humnaan cabsuu fi mooksanii qabachuu keessatti malawwan isaan fayyadaman keessaa tokko dhimma amantiiti. Innis namoota itti jabaatan amantiin qabachuu fi amantii ortodoksii dawoo godhatanii shirawwan ittiin uummata kiyyeechan tolfachuu, ittiinis gaadiyanii nama hidhanii qabuu, golgaa amantii duubaan imaammata isaanii baafachuu, maqaa amantiitiin uummatatti fe'uu fi maqaa amantiitiin socho'aa uummata basaasanii rakkinaaf saaxiluudha. Har'as taanaan amalli kun waan hafee miti. Waan dhokate fakkaatus lafa jalaan akka jiru wal naman gaafachiisu. Mallattoowwan gurguddoon ammayyuu ifatti haalan mul'achuu irratti argamu. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa dawoo sirna nafxanyaa taatee waggoota dheeraaf tajaajilaa turte ammas tajaajila ishii sana itti fufaa jiraachuu ragaawwan hedduun agarsiisaa jiru. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota qophii cimmisa miidiyaa sagantaa keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Haga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Bulaalaan qophii kanaa Abdii Waaqayyoo, qopheechuun kan isin biraan ga'u moo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Durirraa kaasee hanga ammaatti harka mirgaa mootummoota Itoophiyaa bulchanii taatee tajaajiluu ishiitiin seenaan ishii kan himamuuf manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa tibbana kana immoo mana amantichaa keessatti leenjii waraanaa osoo kennamaa jiru poolisiin federaalaa irra ga'ee qabeera jechuun ragaa waliin gadi baasutu dhaga'ame. Leenjiin kennamaa ture kun ragaa suur-sagaleen deeggarameen torban kana kan gadi ba'e yoo ta'u maaliif eechatti kan jedhu immoo guutuu isaa boodarraa isin dhageechifna. Waraanni kallattii hundaan qaamolee hidhatanii jiraniin gaggeeffamaa jiru dhiiga lammiilee biyyattii dhangalaasaa lubbuu ilmaan namaa harcaasaa akkuma jirutti jira. Kutaalee Oromiyaa hunda dabalatee kutaan kaaba biyyattiis akkuma waraanaan goolametti jira. Oromiyaa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Bilxiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiru hammaachaa jiraachuutu miidiyaaleen gabaafamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan hedduutti injifannoo galmeechaa jiraachuusaa uummannis ragaa ba'aa kan jiru yoo ta'u, waraanni Bilxiginnaa immoo isintuu waboof dawoo ta'ee nu ficcisiisaa jira jechuun uummata nagaa dararuu itti fufeera. Kana irrattis waan dabalutu jira, nu eegaa. Hongeen sababa gogiinsaatiin dhufee daran hammaachaa dhufuun lubbuu ilmaan namaa fi beeladootaa akkuma gaagaa jirutti jira. Haa ta'u malee hongicha caalattuu kan hammeechee haala qabatamaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruu fi rakkoo bulchiinsi Bilxiginnaa uume ta'uu qorannoon agarsiisu gadi ba'eera. Dabalata isaa waan isinitti himnutu jira, nu waliin tura. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa iddoo Boolee Bulbulaa jedhamutti leenjii waraanaa mooraa Bataskaana mana amantaa Ortodoksii keessatti kallattiin kennamaa osoo jiru qaamolee nageenyatiin irra gaamee to'atamuusaa miidiyaaleen torban kana gabaasaniiru. Miidiyaaleen mootummaa garaagaraa odeessa fulbaana 10 bara 2022 dhiyeessaniin gareen amantaa dawoo godhachuun mana amantaa keessatti leenjii waraanaa kennuun gocha shororkeessummaaf qophaa'aa ture. To'annoo qaamolee nageenyaa jala oolaniiru jechuun gabaasaa turan. Kana malees mana amantaa Ortodoksii naannoo Boolee Bulbulaatti argamu keessatti galma iddoo tursiisa keessummootaa jedhamee qophaa'e keessatti karaa seeraan alaatiin namoota gurmeechuun leenjii waraanaa kennamaa turuu fi qabatamaatti to'annoo poolisii jala oolfamuu gabaasan. Duudhaa fi qajeeltoo amantichaan ala ba'uun akkasumas karaa seeraan alaan namoota gurmeechuun meeshaa waraanaatiin deeggaramuun shaakallii gochaa akka turantu himame. Holqoota yookiin boolloo yeroo rakkoo keessa dhokatanis afur qotatanii itti fayyadamaa akka turanii fi mana hidhaa namoota ukkaamsanii ittidhaan achi keessaa akka qabanillee gabaafameera. Gareen kun namoota ukkaamsee akkuma qaama mootummaatti hidhaas akka ture OBN dabalatee miidiyaaleen mootummaa biroon gabaasaniiru. Miidiyaaleen mootummaa eenyummaa namoota mana amantaa kana keessatti leenjii waraanaa waliif kennaa turanii ibsuu baatanis waggoota dheeraadhaaf amantii dawoo godhachuun gochoota akkasii raawwachaa kan ture qeesotaa fi daaqonoota ergama garee fiinxaaleeyyii Amaaraa fudhatanii abjuu Minilik dhugoomsuuf socho'an akka ta'an kallattii adda addaatiin rogeeyyii mirga namummaa fi hordoftoota amantichaa dabalatee qaamoleen hawaasaa garaagaraa ibsaa turaniiru. Maddeen garaagaraa akka ibsaa jiranitti manni amantaa Ortodoksii akka wiirtuu leenjii waraanaa fi siyaasatti tajaajiluu kan jalqabde
hundeeffama ishiirraa jalqabe yoo ta'u, ammas kutaalee Oromiyaa keessatti bakkoota garee fiinxaaleeyyii faannoo jedhaman uummata Oromoo ajjeesaa qabeenya isaa saamaa fi maccaasaa jiranitti wiirtuun ijaarsaa fi leenjii isaanii bataskaana keessa akka ta'e dubbatama. Mootummaan Bilxiginnaa garuu gocha kana osuma arguu callisee bira darbaa tureera. Gocha amma ifatti mul'ataa ture kanas ragaa quubsaa waliin qaama kamiinii fi kaayyoo maaliitiif akka leenji'aa turan haga gabaasni kun qindaa'utti ifa gochuurraa of qusateera. Miidiyaan Habashootaa immoo gochicha kan raawwate qaamolee hidhatanii mootummaan lolaa jiran waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF kan isaan shororkeessitoota jedhanii yaamaniin ta'uu akkan oollee shakkii qabna jechuun mana amantichaa qulqulleechuu fi warra ilaalcha nafxanyaa tarkaanfachiisan bilisa baasuuf yoo kufanii ka'an haalan mul'ata. Magaalaa Finfinnee keessatti konkolaachistoonni konkolaattota raayidii yeroo adda addaatti namoota konkolaataa isaanii yaabbataniin ajjeefamaa turuu isaaniitiin gocha ajjechaa shororkeessummaa kana gareen kun raawwachuu hin oolu shakkiin jedhus miidiyaaleedhaan ka'aa tureera. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa gochoota maqaa taabonni samiirraa bu'ee taabonni lafa keessaa argamee fi xaballi asiin burqee bataskaana irratti ijaarranna jedhuun lafa Oromoo keessumaayyuu naannawa magaalaa Finfinneetii saamaa kan turte yoo ta'u, ammas leenjiin waraanaa garee uummata shororkeessuuf qophaa'een yoo taasifamu haga ammaatti deebiin kennitan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaa Bilxiginnaa waliin gaggeessaa jiruun godinaalee Wallaggaa afran dabalatee giddugala Oromiyaa guutuu fi godinaalee akka Iluu Abbaa Booraa, Bunnoo Baddallee, godinaalee Kibbaa fi Ba'a Oromiyaatti lola mootummaa Bilxiginnaa waliin taasisaa jiru cimsee kan itti fufe yoo ta'u, injifannoowwan gurguddaas galmeechaa akka jiru miidiyaaleef gabaasu irratti argama. Injifannoo WBO'n loltoota Abiy irratti argachaa jiruun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkachuu fi kaambiiwwan waraanichi keessa qubatee jiru barbadeechuu, loltoota booji'uu bira darbee loltoonni Bilxiginnaa hedduunis fedhii isaaniitiin hidhannoo isaanii waliin harka itti kennachaa jiraachuu yeroo garaagaraatti waraanichi ifa godhaa ture. Gama biraatiin immoo lolli waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan amma mul'achaa jiru caalaa hammaatee saboota Amaaraa fi Oromoo gidduutti walfixiinsa uumuu akka danda'u raadiyoon sagalee Ameerikaa kutaan afaan Ingilizii torban kana beeksiseera. Raadiyichi akka gabaasetti ajjechaan ormaan Oromoo fi qeesaa irratti xiyyeeffatee jiru gaafa uummataa fi qabsaa'ota dheekkamsiisuun isaa hubatamutti dhumaatii kanaan dura dhalatee fi argamee hin beekne fiduu danda'a. Hongee cimaan kutaalee Oromiyaa adda addaa mudatee hawaasa gaaga'ama cimaaf saaxilee hanqina roobatiin qofa osoo hin taane labsii yeroo muddamaa mootummaan Kibbaa fi Lixa Oromiyaa irratti labseen akka ta'e bira ga'uusaa waldaan qorannoo Oromoo Oosaan ifoomseera. Mootummaan Abiy Ahimad bara 2018 Lixaa fi Kibba Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jala galchuu hordofee humni namaa baadiyyaarraa gara magaalaatti godaanurra darbee dargaggoonni hedduun qabsoo hidhannootti makamuuf dirqamuu bu'aa qorannoo argate fulbaana 13 bara 2022 ifa kan taasise waldaan qorannoo Oromoo Oosaan Kibba Oromiyaatti horsiisee bultoonni hongee mudatirraa akka hin dandamanneef waraanni gufuu guddaa itti ta'uu hubachiiseera. Lixa Oromiyaatti ammoo waggoottan arfan darban mootummaan qonnaan bultoota tooftadhaan oomisharraa dhorkaa turuu kan eeru waldaan qorannoo Oromoo Oosaan beelli yeroo ammaa kana Lixa Oromiyaatti mudatee jiru akka hin beekamneef mootummaan tajaajila niitoorkii adda kutuun guutummaatti hawaasa idil addunyaa jalaa dhoksaa jira jedheera. Oromiyaa keessatti hongee fi waraana gaggeeffamaa jiruun lubbuun namoota darbuu fi dhiitamni mirga namoomaa jabaan raawwatamaa jira kan jedhu waldaan qorannoo Oromoo deeggarsi namoomaa ammallee hawaasa bakkeewwan hongee fi waraanaan miidhaman bira akka hin geenye ibsuun kanas tooftadhaan ugguraa jiraachuu hubachiiseera. Waggoottan lamaan darban kana ammoo dhabamuu nageenyaa raafama siyaasaa fi diinagdee mudateen lammiileen Oromoo hedduun qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii gara biyyoota ollaatti godaanaa jiraachuu waldaan qorannoo Oromoo ifoomseera. Hongee fi waraana Oromiyaa keessatti mudatee naannicha gaaga'ama hamaaf saaxile kanaaf furmaanni siyaasaa qaamolee dhimmichi ilaallatu hunda hammateen barbaadamuu akka qabus gorseera. Garee shororkeessitoota faannoo poolisiin humna addaa Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin qindaa'uun godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Karrayyuutti waraana kibxata fulbaana 13 bara 2022 irraa eegalee hawaasa Karrayyuu irratti bananii lubbuun namoota lamaa darbeera. Jiraattonni bakkasii akka ragaa ba'anitti lolli mootummaa naannoo Amaaraa irraa ergamu hawaasa Karrayyuu irratti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u yeroo garaagaraatti lubbuun namaa darbeera, qabeenyi saamameera, lafti bal'aanis uummata Karrayyuu fi boosatirraa fudhatamaa tureera.
lolichi sagantaa mootummaa biyya bulchaa jiruun qophaa'ee hawaasa Karrayyuu irratti kan labsame waan ta'eef ammallee salphaatti dhaabbachuu hin danda'u jechuun jiraattonni ammallee yaaddoo qaban ibsachuu irratti argamu. Baruma kana keessa mootummaan Bilxiginnaa loltoota isaa itti erguun abbootii gadaa Karrayyuu lafa jilaatti jumlaaf ficcisiisuun yeroo adda addaatti ammoo namoota jajjaboo hawaasa keessatti dhageettii qabanii fi guyyaa rakkinaaf uummanni itti abdatu tokko tokkoon jalaa fixaa tureera. Ammas gumaa fi dhugaa abbootii gadaa Karrayyuu kana osoo hin baasin waraana Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa itti erguun uummata fixaa daangaa Karrayyuu saamaa jiraachuun barameera. Uummanni rakkoo beelaa fi nageenyatiin bakkoota hedduutti dhumaa osoo jiruu bulchiinsi Bilxiginnaa oomishni qamadii bara kana argannu nurraa hafee gara biyya alaatti ni ergina jechuun miidiyaalee isaatti gadi ba'ee quufa abjuu keechaa uummatatti himuun soba dhugaa fakkeechuuf torban kana yoo tattaafatutu mul'ata. Godinaalee Gujii, Boorana, Baalee Ba'aa, Harargee, Arsii fi Karrayyuun yeroo beelan dhumaa jiru kanatti waa'ee uummata isaa kan hungaa'ee dubbachuu dhiisee qamadii biyya alaatti ergina jedhee dhaadachuunsaa bulchiinsi Bilxiginnaa dhuguma kan sammuunsaa dhaabbitti jaame ta'uusaa agarsiisa kan jedhanis hin dhabamne. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa hubannoo akka argattan abdachaa kanarraa kanumaan luka bunna. Turtiin waliin qabaattaniif galata qabdu. Horaa bulaa nagaatti. Shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu hitta gararu shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu hitta gararu shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu hitta gararu shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu tulshi abegu lun shaytam gamadedani shaytam gamadedani utlut bati ya shakke sin bekani le sin bekani ziyadina yadu yo shakke talabali yo dufte manatu ziyadina yadu shakke talabali yo dufte manatu kawena ratu ranko bawe mukahe honta mukahe umake bubisa le se urgahe ho folinu urgahe ziyadina yadu yo shakke talabali yo dufte manatu ziyadina yadu shakke talabali yo dufte manatu ege dadabera amma ka egungumufi namasirra dadabera dombirbite gogumufi ege dadabera amma ka egungumufi namasirra dadabera dombirbite gogumufi ege dadabera amma ka egungumufi namasirra dadabera dombirbite gogumufi dombirbite gogumufi dombirbite gogumufi dombirbite gogumufi dombirbite gogumufi shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu hitta gararu shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu hitta gararu shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu hitta gararu shola hitta gararu bochenan bochisin shola wanna mararu raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar